Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa baga ayyaana du'aakaa gooftaa yookaan ayyaana faasigaatiin baga isiniin ga'e jecha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jala bultii hojiirra waan turreef hojiidhaan baga isiniin ga'e jechaa turre. Yeroo ammaa kanatti immoo guyyaarraa baga isiniin ga'e jechuudha fi akkasumas waamichaaf sababa waamicha keenya Facebook irratti komentii adda addaa waan gaafii keessan guyyaa boqonnaa oduu gootanii kan jedhu waan argineef immichi imma guyyaa gaafa boqonnaa gaggeessinuu fi marii gaggeessinu osoo hin taane guyyaa gaafa hojiidhaa qofaa fi iccitii mataasaa danda'e waan qabuuf hundi keessanuu bakka jirtanitti kan akka hubattaniin barbaada. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waa malee waamicha akkan goone akkuma beektan waldaan dargaggoota caffeedha guyyaa boruu qibxata akka dhuftanii argamtan ganama sa'aatii 3tti jennee akkuma isiniif dabarsine hundi keessanuu akka argamtan waldaan yeroo marasaa wooyaamu waa malee yaamu akkuma jennuka guyyaa hojii qofaaf oduun taane hoggaattis haa ta'u yeroo meeqaaf meeqa keessatti guyyaa tokkicha ho'eessi yaame maaliif yaamamnaan jedhan wantoota akkasiidha gaafiiwwan fakkaatota akkasii otoo xiqqoo itti ilaaltanii barbaachisaadha jechaadha. Guyyaa hojii guyyaa boqonnaa qofa an wal ga'uu dandeenyu marii addaa marii idilee hoo ta'edha malee kuni yeroo ammaa kana haalli yeroo itti jirru akka argamtaniif ammas waamicha koo irra deebi'een kabajaan isin yaama. Kabajamtoonniif jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa damee shaggarii fi akkasumas miseensonni magaalaa Finfinnee warreen taatanii too walga'ii engadda darbe irratti kan hin argamne akka dhuftanii hirmaattan kabajaan isin yaamna. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo marasa waan haaraa qabatee gadi ba'uu isaa qofa otoo hin taane waan hedduu kan hojjetee raawwatee isin beeksisuudha. Kanaaf isinis akka dhuftanii nu wajjiniin hirmaattan kaayyoo keenya isa calqabaa kaayyoo keenya mul'atoota keessa jiran martu isaanii sadarkaadhaan raawwachaa jirra. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa rakkoolee tanaan dura ture martusa ofirraa furuu fi akkasumas qaama hin ilaallatu nagaanya uumuudhaan marii gaariidhaan waliigaluudhaan waliigalanii alaa galan kan jedhu saniitiin diina keenya awwaloodhaa jidduudhaa baasnee tokkummaa keenyatti deebinee waan nagaa araara waan buusneef wal hubannoo dhabeessa ture amma garuu wal hubannee wal taanee waan jirruuf hundi keessaniyyuu akka dhuftan miseensonni magaalaa shaggariif akkasumas oromiyaa dhiyoo irraa warreen jirtan guyyaa boruutitti warreen isiniif mijatu dhufuu warreen dandeessan akka argamtan biiroo muummetitti galmuma biiroo muummetitti hundi keessanuu akka argamtan waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Waamichi isiniif dhiyeessinu tokkoffaa sababni waamicha isiniif dhiyeessineef tokkoffaa haala yerootii irratti waan haala yerootiin wal qabateeti. Lammaffaan wantoota addaa ta'e waan waldaan isin wajjin miseensota wajjiniin waan waliin haasa'u tokko waan qabnuuf waan ta'eef akka argamtaniif kabajaan isin yaama. Hubachiisaa miseensonni keenya boru ganamatti warreen yaamamtan shaggar irraayis miseensonni keenya isumarraa jirtan hubachiisni isin hubachiisnu waa sadiidha. Tokko waraqaa eenyummaa iddoo jiraattummaa keessanii waraqaa eenyummaa akka fiddanii dhuftan. Lammaffaa waraqaa miseensummaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qabattanii dhufuu qabdu. National IDs fiddanii dhuftu. Waraqaa eenyummaa kana sadeen fiddanii akka dhuftan akka qabattanii dhuftan. Balbala irratti warreen galmeessanii fi warreen isin gaafataniif eeyyamtoota akka taataniif kabajaan isin gaafadha. Sababni isaa yeroo ammaa kana akkuma beekamu sababni wal yaamneefis jira. Akkasumas immoo balbala irratti hoggaa seentan yaa'u miseensota keenya qofaa miti kan waldaan miidiyaadhaan yaammatu kan dhufuu danda'u miseensa qofaa miti
keessa makamee kan dhufu jiraachuu mala waan ta'eef of eeggachuudhaaf akka toluuf waraqaa eenyummaa miseensummaati fi akkasumas waraqaa eenyummaa jiraattummaa naashinaal ID kana sadeen keessaa qabatee kan hin dhufne ani hin keessummeessinee fi kan hin hirmaachisne ta'uu keenya isin beeksisuu barbaanna. Egaa kanaan wal qabatee miseensi keenya kam keessaniyyuu yoo dhuftan naamusaan of eeggannoon akka dhuftan kabajaan isin gaafanna. Aga danda'ama ta'een hubachiisa keenya kana hubattanii ulaagaa akka guuttattanii dhuftaniif adaraa isiniin jechuun barbaada. Galatooma horaa bulaa leebana.